ኦሮሞን ጋፋ በቃ ዮ ዱቢን ባዬ በቃ ጉዳቱ ዮኪን ሎላ ዮኪን እንዲስ ኦሮሞን እደዩሚ ታይ ወላ ረብሰኩኝ አን ኦሮሞን አኒ ቤኩ ኦሮሞን ጋፋ ዱቢን በቃ ባዬ አማቱ ዮታ ኡዲዴ ካራነጋ ዮታ ኡዲዴ ዮኪን ሎላ ዮኪን ሎላ ዮኪን ማን ደቆይሲን ቆይ እሳ በርተኒ ቆይ አረብሱ አፋን ኦሮሞ አናፋን ኦሮሞ ትናረብሱ ባዬ ይሁንቤ እሳ በርተን ቆይ ከናም ሞዴሬተሩን ነው በቃ ለማና ማረብሱ ብሎክና ጎዳ በቃ ደደብሴን YES አግጂቱ ታነን በቃ ብሎክና ጎዳ አኒ ባይዜ ኡጋረቢ ሊሲንጀደ ነመባይ ነመን ታሪ ነመባይ እንቀም ነመባይ ijoollee tokkotti nan himayu kamaal ta'utu akkas gochuu baatanii ani si jammar nama tokko naman jibbuun qabu baay'ee nama tokko yeroon baay'ee taaru nama sana nan dhiisa bakka nan dhiisa nama sana laaluun dhiisa nama sana bira deemuun dhiisa waa'ee nama sanaan dhiisa bakka na please mana koo dhuftanii nama nan rabsinaa please guys bakka I don't feel good dhugaa rabbi sammuudha na dhukkuba gaafa si namaa rabsitan please guys please isa namunda gogora bar anis boru amma waatu ko balle sunan danda ananis uftani akkasin arabsu fi baka isa baka isu wangi jedamu jira ba oromo ko ba yakami to ko arabsa ko malu baka namu akkas godi baka wango de agodo baka wango de godi miti baka isa Kadisa, namni kun akkas godhe miti bakka Kadisa. Godheera bakka ta'eera miti. We can't change it, guys. Bakka jijjiiruu hin dandeenyu darbeera bar miti akkas godhe. So shi atu arrabsite maal gochaa jirta? Isa sana sirreessaadha jirta? Manatti hime. Isin akka qalbii asirratti wal arrabsitanii amma yeroo biyya keessa dhuftan. እንትናን ጃለቱ ኡመኒ ባይዚ ኡመተ ለፈረጅሩ ijoollee xixinnoo ola deemu gandaan amantaadhaan wal nyaachisuuf jirtu barise dhugaa rabbi isin akka صديقة yes صديقة أنت ما بيجي سعودي أرابيا دبي next week دبي سعودي أرابيا maybe for future يجي سعودي أرابيا for future صديقة send me visa فيزا يبغى فيزا send me I will come بعدين أنت يجي send me visa Ethiopia أيوة تتيوبي no فكرة والله لا تجي عندي انا ما بطيب لك العزر بك صديق تعرف تحلب الغنم الغنم تعرف تحلب لا طالبان no Taliban Ethiopia غنم الوم سويها حليب غنم ምንድነው የሚለው أبجيبك عند الغنم والله رايك ده لقي فرق صديق معلوم غنم مالجنا رأينا لا ده رأي المثال no there is no جمال here no هلا معلوم يكون كتب ولا معلومة تسوي باك شيب أيوة no الله كنورسي سيبولا ده መሰለኝ እናንተ صديقة no I can't صديقة yes صديقة ايه شغل سوى غنم ما انت منهم مزرعة نكل هذا نخل no Arabic ምንድነው ኩሉ ነው የኩትታ አይነት ታሳ no Arabic I can't understand Arabic انجلش እኮ በቃ ጨልዴ اجي يربع اصدموا صديقة ما بقول كده
ما بجيبك يا صديقي، عند الغنم تحلبها، تسحب الغنم. باي. نو 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 باي. نو. dubartiin waan hunda irratti yoo obsatte yoo adaba qabatte wayyaadha. Hatta dubartii sooshaal miidiyaa baatee akka kiyyaaf kee kanatti dubbatu iyyuu hin qabdu jechuudha. Rabbiin nama mana keessa taa'u nu haa godhuuti. Wama iccitii xiqqishu jechuudha sooshaal miidiyaan kun. Borullee gaafa bultii qabatte akkuma kanadha waan ta'eef jechuudha. Iccitii jaarsa kee ollaa kee ta'u kan namatti himatta waan ta'eef jechuudha. Arginee jirra habiibtii kiyya. Dhaga'i kan nagube Facebook miti inni dubbateera bartumeen guyyaa tokko natti dhufte lama natti dhufte garuu dubbisi dhaabii tokko hin dubbanne jedhela ani garuu akka horiyaa tooti si ergela naafitti sume Facebook koorraa naaf kuni jedhe inni amma dubbatee bee gargurra kenna geessee miti ma ani Yenni dubbatiin kanan jedhee bommuu kenna laletu ammallee numeer umriin isaa yaa dheeratu rabbiin jazaa isaa deebisuu fi anatu dubbatiin jedheeni inni dhiiraa kun jecha koo ageessiif galeera miti afaan isaa sattaratee sooshaal miidiyaa irraa ba'e inni dhiiraa kun jechuudha silaa dubartii tokko sattaruu qabaayyuu kanarratti dogongora guddaa hojjechaa jirta kanaaf kanas laayivii keellee cufii ba'e. Okay, ani ilaal osoo mana nama biraa ta'e kennaa hin seenu jechuudha. Garuu dammoo waan sitti dhiyaadhuuf, waan si jaaladhuuf, waan si kabajuuf eenyuti dammoo akkasitti qusilan hin feeneef jechuudha. Wallaahi laazim ajandaa akkanaa keessa jechuudha. Osoo mana nama biraa ta'e, wallaahi daqiiqaa tokko taa'ee naggeeffadhu. Amma samoon uummanni ajandaa godhatee warri kaayiroo yoo iyyuu viidiyoo isaanii ciccitee na bira gahuyyuu guyyaa takka dhaggeeffadheen beeku isa rabbiin natti argu jechuudha. Ajandaa akkanaa keessa seenuuf fedhu. Garuu lubbuuti yarraan si jaaladha. Wallaahi kabaja guddaa si qaba. Wallaahi sin jaaladha rabbiif jecha jechuudha. Eenyumti akkasii tokko hin barbaadu jechuudha. Kabaja kee ofitti horiiti. Maqaa keenyas maqaa diisin arrabsiisni adabadhu totaa jechuudha. Yoo laayivii banachuu barbaadde ajandaa kee duraan ittiin banadhu jechuudha. Ajandaa kanaa dhaabi nurraa bakka. Keechan xumurtee nuun hin mari'anne keechuma xumuradhu jechuudha. Siif galee kanan sin jedhe isa macarrashaa. Yoo ta ajandaa kanaan deebite ta'e wallahi lammata mana keetti hin deebi'u ani biloo kan si godha kara hundaanuu. Haala sanni xumuree assalamu alaikum. ani kennaa dhugaarraan dabu eenyu na jaalatti hin jiran dhugaarratti jechuudha. Inna naman kamalee nama tura eenyumayyuu dhugamaa dubbatti hojjettee haati kiyyaa osoo na jibbite homaanatti fakkaata. Nama dantu godhannaan kamalee. Akka nama tokko ergee af gadhee sumee maatiin jedhe sidhaan kunno manaan hin jenne inni bar sababa kana naan jedhe sababa waan barbaachisaa noomaa isan goone feesbuuka koomaa fuudhu amma immoo keessammaan fixatiin akka haaraa tokkotti dubbatti sumeen bara nama ajaa'ibu subhaanallah.